ummanni keenya nagaa argatee wangeela lallabee afaan isaatiin faarfatee afaan isaatiin boo'ee afaan isaatiin barreeffatee afaan isaatiin waan barbaade akka ergan hundi keessan kana kan godha asirra jira. Wanta biraati moo isin immoo iyyuu ganaa ijoollee new generation warra haaraati warra dulloomaa kana dhiisaa hojii dulloomaa warra baay'iloojiin irraafate kana keessaa dhiisaa isaan niisati addunyaa keessa dhuuma jibba keessaa ba'a warri baay'iloojiin irraafate jibba keessa daakan isaan kuree keessatti daakan isin immoo iyyuu wuxiyaanos keessa seenati daaka. Yesus Kristos akka du'ee du'aa ga'e zayyigli mootii isin zooto handu'eetoo du'aa jees Yesus Kristos qoricha addunyaa qoricha du'aa qoricha cubbuuti kanaan lallabe Yesus Kristos sa'aroo lamoot waa biraa layoot waa sassalamu sinnaa በትምህርተ ወንጌል ergaa ጢሞቴዎስ tokko baddaan Yesus Kristos inni du'ee du'aa ka'ee boolloo keessatti awwaalanii haafuusan ajjeesee ibsee ka'ummaa ibsee bilisummaa nu baasee abbootiin keenya hallallaban kana lallabaa wanti biraa hallallabamu homtu hin jiru hallabsiin keenya addunyaa kana nagaan kennu tokkummaan kennu jaalalaan kennu tokkoon nu godhu wangeela gooftaa keenya Yesuus sagaleen amma isinitti mukuni inni jireenyaa yaa barsiisa jireenya inni gaariidha kanaafuu warri sun abiyyi haayila eegabbiru hawaariyaat simaatan sootuu leegziina Yesuus Kiristoos yeroo san namni 18 ta'anii nama 8,000 ta'anii tokkummaadhaan jiraatanii waliin nyaatanii waliin dhuganii waliin bulanii yaa ta'u malee immoo iyyuu hallallaba wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin immoo iyyuu karaa kanaan wal ijaaraa tokko ta'a mana amantii kana keessatti hoggaa birattan daggala keessa seeninaa bosona keessa seeninaa mana keessanii hin bayinaa kunis mana keessaniiti haroormaatii mata kana keessa maa bosona keessa maa seentan bosona keessa maaltu jira bineensa jira bosona keessa as namatu jira addunyaan lafaa hunduu keenyuma kanaafuu mana amantii keessaa ergittuun deebinaa wanni beektanii wati kunoo jenjeraatuutu mittibaal jenjeraanaatu mittibaal turtu kan beektanii wati haala biddeenii jiran hanaannan hin qabde afaan irra ijoolleen birattan manni ormaa xuxxoo haala biddeenii han jedhamtu san han daa'ima gomomsitu hanaannan hin qabde han nyaata hin qabde akkasii kanaafuu manni kun immoo iyyuu aannan isan jiru nagaan isan jiru jaalalli isan jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ana ziraatu kanaafuu jabaadhaa tokko ta'a garaa tokko ta'aatiin ummanni keenya nagaa argatee wangeela lallabee afaan isaatiin faarfatee afaan isaatiin boo'ee afaan isaatiin barreeffatee afaan isaatiin waan barbaade akka ergan hundi keessan kana kan godha asirra jira wanta biraati moo hunda keenyarraa kan eeggamu afaan hundi tokkumeen afaan sidaamaa samiirraa hin buune afaan oromoo lafaa ol hin baane afaan giizii ganna keessaa hin buune takkuma ishin qaaraa fi shunkurtiitti hin binne wanna biraa homaa tajaajila homaan kennan tokkuma yaa ta'u malee immoo hundi keenyaa tokkuma nu namni addaamirraa uumamnee kanaafuu tokko waan taaneef baala keenyatu baay'ate malee mukni keenya yookaan immoo iyyuu gindin tokko sini beeku baktumati burqaan tokko hoggaataat booyin immoo booyii baay'ate baay'anni booyii sun immoo iyyuu burqaa san addaan baaftii jechuudha hin taane kanaafuu burqaan keenya ortodoksii kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana jabaattanii amantii keessan qabattanii akka jiraattan mana keessanitti immoo iyyuu nagaan akka galtan rabbi isinii waliin haa jiraatu jabaadhaa fuulduratti immoo iyyuu lixa shawaatti dhuftanii kaa tajaajila kana akka kennitan isinan eegaa affeerra siniifan dabarsaa wal mari'annee keessattuu immoo iyyuu isin immoo iyyuu ganaa ijoollee new generation warra haaraati warra dulloomaa kana dhiisaa hojii dulloomaa warra baay'iloojiin irraafate kana keessaa dhiisaa isaan niisati addunyaa keessa dhuuma sini gale
jibba keessaa baa warri baayoloojin irraa fata jibba keessa daakan isaan kuree keessatti daakan isin immoo wuuqiyaanos keessa seenati daaka sinii galaa ana jedhu kuree keessaa baa safara keessaa baa isin addunyaa kana keessatti addunyaan kunuu isin hin geessu carraa keessan uumtanii biddeen keessan bal'iftanii barumsa keessan sirriitti jabaattanii nama taatanii biyya kana akka dhaaltan mana kana akka dhaaltan mootummaa waaqatis waliin akka dhaallu ammallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu eeyyamu rabbi sinaa eebbisuu sinaa qulqulleessu maqaan kana